Algaluutu ullalleen kaatu faala algaluutu gara bichuu jirii algaluutu galaan finfinnee maati algaluutu silakka jaalalaan algaluutu walirraan fagaannu algaluutu garaanii fageessu. Okay. No. Okay. Dhaba nam. Dhaba. Akkanumat. Okay. Kom. Dhab. Dhab. Yep. Come. No. Come. Stop. Move. Devia. Kena Devia. Deva. Garas Devia. Ya bad. Come. Block this. Yep. Come. Yeah. Akkasuma jedhaati. Egaa akka argaa jirtanii ammaan tana bakka tokkotti wal agarree jirra. Isaan gama kaaniin jiru. Akka argaa jirtanii Oromoon gara tokkoon jira. Gara kaaniin kan jiran jara. Waan hamaatti uumamuuf ture always anyway situation in under control Tera. Walla no need anything. Yeah, please. Akka argaa jirtan no dhaba ijoollee. Akka argaa jirtan state patrolin jidduu seenee jira. Ijoolleen kenna xiqqoo danfitee bakka asin darbina asumatti. Asin darbina. Asbiran darbina. Okay. We're not gonna let them pass. They are just. Sure. Ega akka argaa jirtan jarris garanaa nubbaateerti. Yep. Sorry, I'm recording for media. Sorry. No. Akka argaa jirtan media. It's good. Control. Akka argaa jirtan garanaa nu sirbaa jiru. Nuti immoo garanaatti dhiichisaa jirra. Bara laalii gama lachuun wanti deemaa jiru kana fakkaata. Egaa asbira jirra. I'm media. I understand that. Yeah, I'm not gonna pass. I just need y'all to Okay, that all right. Okay. All right. Sorry. Kabata. Yep. In again. Do that together. Hey. Yeah, akka argaa jirtanii. We give your ancestors horses. Have some respect. Jedha.
Minilik egaa harreedhaan dhufee farda kenna yaabbatee kabaja nuuf qabaadha jedha warra hiriira Oromoota irraa dhagaamaa jirudha. Asiin egaa haalli jiru yoo lamaan isaa walitti qabatu kana fakkaata. Akka argaa jirtanitti gama mirgaa karaa Oromoo achiin immoo warra garee warra nafxanyootati jechuudha. Yeah. Yeah. Okay. Let's go down. Okay. Yeah. Okay. Go ahead. Akka argaa jirtan. Don't listen to us. We'll do it. Akkanatti ol bira jirra Oromoo. Oromoon hedduutu as jira. Bakka baay'ee disperse ta'e bakka dheeraarra jira. Oromoo baay'ee hedduutu jira. Asiin haga achii hanga asii gana dabalamaa jiru. Kun hundi warri asitti argitan kun hundi Oromoota asii walitti qabamanidha. Bibittinnaanii dhaabatan malee jarri lakkaa'aman nama 100 lakkaa'amanii garuu isaanis dabalamaa jiru waan ta'u akka gamalachuuf arguuf isinii tolutti. Tokko nyaatu wal gaggalaafata taati. Asuma taasi. Asuma tura. Gaddeebi'a meera bisodaadha. Akka argaa jirtanitti alaabaa lummuxii isaanii qabatanii asitti argamanii ammaan tana sirba Itoophiyummaa isaan beekan sanii itti dhiichifataa jiru. Isaan hamma kana jechuudha. Oromoon immoo akka argaa jirtan nama hedduu as dhaabbatee jira jechuudha. Jira. Naga. Akka argaa jirtan State Patrolin nu jidduu jira. Qaamota nageenyaa poolisii siitii oduu hin ta'in humna
addaa kan isteetaattuun nu afoo jira jidduu kana dhaabatee waan jiru ka walitti hin taane addaan dhorgaa jira isaanis achi dhiichifataa jiru. Alaabaan isaan qabataniiran mataan isaa alaabaa isaa bara Haile Sillaasee keessa jalqaba irra isa leenca ofirraa qabu san jechuudha. Sabaaf sablammoota biyya san keessa jiraniin ifaan ifatti eenyutu hammataadha, eenyutu sabaaf sablammoota inclusively qabatee deema, eenyutu faallaa sabdaneessummaa yookaan immoo sabaaf sablammoota hammatanii deemuudhaan faallaa kan deemaa jiru eenyu kan jedhu asirraa ifa. Agadhaa bakka isaan hin jirretti miidiyaa qofaan jechaanii turree har'a afoo. There is somebody in there. Abdurazak is in there. Fasani deemaa jira. Alaabaa Eertiraa qabatanii jiru. Tokko isaa isin agarsiisa. Alaabaa Eertiraa erga Abiyyii fi Isaayyaas faana egaa Oromoo cafaquudhaaf Tigraay irratti lola banuudhaaf jarri walitti hundooftee booda bifa akkanaatiin akka argaa jirtan argaa jirtan kun durree nu lamaan jidduu jiru warri Oromoon xiqqaa isiniif fakkaate garas gaddeebi'a gara maayikii san kota no come on hey yeah go to Abdurazak. Wait. Akkasitti alaabaa lummuxii isaaniitiin jiru sabaaf sablammoonni garagaraa biyyattii keessa jiran kana daawwatanii Itoophiyaan isaan jedhan sun Itoophiyaa akkamii akka taate hubachuu danda'u. Oromoonis kumaatamaan asitti argame bifa argitan kanaan jira. Ganaa dhufuu jira walakkaa kanaa olittu ganaas ga'uuf deema. What's wrong with these niggas? They never been oppressed. Nothing happened to them. Why they even protesting? They are requesting Abiy Ahmed to kill more Oromos and to arrest more Oromos, and that's exactly what is their demand. Celebrating. It's never been, they've never been inclusive, and they are always, their everything is lumut. They're everything.
Akkasitti dhiichisaa jiru. Yep. Okay, dhaggeeffadhaa. Garas dhaggeeffadhaa. Yep. Gurra isaanii irratti dhagaa jirti. All right.
Thank you.